amma saafiyati waan amma siin jedha kana godhi ani kanaaf ol deebi'e Anu abbo video kaasisiisee naganee siin jedha barkiyyaan. amma ani Haala waan kanatti siin video jedhu maaliif nan kaasisiisee. dhageen Ani eegasii banu qollofomnaan takka hin banamu. Habibi natti himta. lakki ati amma waan siin jedhu man dhageen dubbii sii tolchuu fi baradhu Qollofomnaan takka hin ka'u yoo gurbaan kun birrii kanan kennine ani ammallee irra deebi'ee obboleesso sukkaarawa. an dhagaye ani bara ani habibi akka ati amma achi teettee ilaaltu kana miti ani dubbii kana qaaman dhaqee fixaa isallee isillee barbaachisaa ta'e kootu ati na bira obboleetti jennu maama ani Maamaan isin rakkoon bira haadha hiitu. Maamaa bira dhaqaa. Baabaa bira. yaa Waan jiru immoo amma takka takkaan dhugaa jirtu birrii isii irraa fuudhaafi. Ani video hin kaasa maal godhamee hin guutuu itti godha. viidiyoo kolloo fedhe Baba, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna dhukkubara eessallee socho'ee hin danda'u. Anna naafi dhukkubara. okay socheetee hin dandeettu miidiyaa makana tiktook makana irratti boo'aa ooltaaree yeroo hunda Lakki baabaa Nuuraddiin hin bira dhaqi arme. Kuma takka rakkoon hin jiru. Kun ukkoo ilma ganda kiyyaati. Ana itti gaafatama deem dhaqi bira kuma takka rakkoon hin jiru man sodaatin. ammallee wanni an dhaamadhoo jiraate dhimma isaatiif dhimma nama waggaa 18 olii tokko qaama biraa ittiin fidina bas Qaama biraa kanaaf itti fiduu dhiibne nama biraati sagaleen ta'ini ati baabaa Nuuraddiin godinaa fi haati ta'e si biraa dhaqni. Nagama. ayyee Waalaikum bakka salaam. ayyaa ta'a Ajmaan naannoo kam hani isaan deemani? Itti fidi kaatiin beeytaami mana baabaa Nuuraddiin. Laa ani Silki isaa beeku. qabdii logishiin isaa ergu deeme. Baabaan Nuuraddiin lokeeshinii isaa ergu amma yoomsitti haa dhufan Nuuraddiin baabaa. sa'aatii barbaadde banaadha manni kiyyaa dhuftu saafee Sa'a feetan bira dhaqaa. Sa'a feetan. Bira dhaqaa sa'aatii inni dhimma kanaaf atillee immoo of bira waamtee warri warra dadhabaadha waan ta'eef dhimma isaanii qofa godhiif. Baay'isawee carraa kanaan Qaasim kootu seeni bannaate bakka galte. Qaasim kiyya kootu seeni fi Habibi. Lookeeshinii naa ergamu adii hin deemu isaan rakkoon hin jiru bakka jiran. Yalla lakkoo isa baabaa Nuuraddiin forfaayilii jedhamu lookeeshiniin amma qoy isa dubbiseeti lookeeshinii si ergaa ishee isa dubbisi deebi Baba, galas. dubbiin tun akka qanii duraa waa'ee sobataati. Akka qanii duraa waa'ee sobataati dubbiin tun. kaleessa waliin turreemi mana isaa keessa abboo Eh, waan an jedheenillee dhageettemi khalaas eega waan an jedheen dhageette xumurarra dubbiin eeguma sirraa'u ka'e arrabsoodhaan bu'ee barinni illee obboleessa achi as keessaa hojii haasoftee waan sirreessitir taate. abeebeen sirrata wanni hin sirroomne hin jiru isi sirrata Baba, laal ummata nama nu bichaa miti kan sirra haasaa namni sila jira boroo dubbiin kun haadhatitu miidhaa namni asirra jiru si hundi maqaa akeeffata balleessani. abboo ajandaa barbaade malee saafilleen fageenyarra jira ati yoo as keessa jiraatte koota qaamaan waamne haqa namaa kenni jenneeni jala sararree itti himna jedhana waan hin taane naasayina mee asirratti amma ji'a tokko yoo kaasoof nu taate bu'aamaan nu qaba jaran Maaloo diraa rabbii keessan sodaa'aati haati namaa akka haadha keessanitti ilaalaati walii yaadaa maaloo. Iddoo guyyaa kun dhufee takka kaasoo kaasitti mangistii mootii Maatu godhe amma kalas. Baabaa Nuuraddiin sa'aatii inni si waametti dhaqaa bira. madabboolii isaanii amma kaasimiin dubbifna Assalaamu alaikum Lookeeshinii kabajamoo. ergaa fi shira kun qabuun isaan hin dubbisuun keessa. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جماعة Ahlan wa sahlan habibi. Akam jirta way nagaa? kaasitti way kaasitti ناجرات هندي كيسانو ناجرات anaa Baga naa baga jiraate jiraat mangisti يا wallahi. جماعة صافي أمان نور الدين بابا هندي كيسان آمين آمين Baga آمين jiraate baga jiraate baga rabbina. kaasoo akkami nagaa habannaat qaasiyee والله نجا قالت ربي الحمد لله كم اسم والله nagaa habannaat yaada kee malee مال فكات bareeda wallahi akkam jirtaati جرى قالت ربي الحمد لله نوراتي قالت ربي كم اسم abboo itti bilbilu jirani. viidiyoos bayi takkama silaalla habannaat
Xiqqoo bakka naamni joomne yoo jira inshaallah guyyaa tokko ba'uun hin baay'ee rabbi. Jirtu akkam? Bakka rakkoon hin jiru banna amma siida walaashinarraa kaasi ka ummu Baay'ee si Eenyu yaadde mucaa kee amma argama. guyyaa tokko hundi keessanuu amiin amiin warri koomentii illee. ما شاء الله تبارك الله Asuma Aga rabbi Baga nagaan si galche. baga naga ya rabbi sigal ce mangisti ki ya wallahi abo badam inti gammanne wallahi amiin 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 amiin. badam wan gammachu an gammade wallahi Akkam isin nagu waan ati ati gabbude san irriba ture wayti sagale san dhaggeeffadhu imma kee wallahi irriuma galte sin jedhe wallahi Allah mangisti dhugaadha akkuma wanni illee barbe baabitti illee sagalee qabee ture barbe nagaumaan bayyee. Wallahi Si baabitti illee qabee ture. ani hin argine an kaleessa dhagaye waan si ajaa'ibu. Weestaaf illee na fakkaatan. WhatsAppii sagalee Alhamdulillah amma ammaa wallahi. guyyaa afurii shan bulleemi alhamdulillah. Maashaallah maashaallah. Alhamdulillah bannaat kaasoo الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربي نغمتي سين غمن Kophaa galte moo nama nu beeku hojii galte abboo. Baay'eedha nama baay'eedha haga nama 11 hongeenna ijoollee achi keessa maamman roobaa fan beektu maal saaba keetii qabiili. Eessof deeka. Rifatanii dhiisu wallaahi. Ka biraa namni biraa. Ijoolleen kuwa warraati beektuu miti wallaahi. Laa ilaaha illallah. Wani isheetti tun takka nama jala bu'aa turte takka hame kun jala kana jirti. Jirtan ofii isin baga jiraattan ima jirtan. Jirra wallahi. Wallaahi galatooma isin lamaan keessaanuyyuu baay'ee isin galatoomfadha hundi keessaanuyyuu namoonni nuufis jettanii baay'ee hedduun keessan nuu rifattanii turtanii dhugaa. Rabbiin akka waan dandeessumatu hiika alhamdulillah akka tasaa ta'ee warroota waggaa dheeraa itti faradan keessa rabbiin nu baase rabbiin Firdiin hin jira abboo. godheetiin nama baasa kunoo. Murtiin hin jira. Maal jetta? Murtiin hin jira. Murtii waggaa Maal meeqa jirre nama gada mal jedhe si itti waa tuqe garuu laa afaan bilbila kiyya ture wanni miseejoo itti narra seenee ture. abboo murtiin hin jira. Nama gaddaanatu ji'a ja'a afuu arganne barno ajji irratti afuu arganne malee ji'a ja'a gadi hin jiru. Olaanaan meeqa? Murtii. Olaanaa waggaan lama jira abboo nama diraama lamaa fi waggaa tokko hidhamu jira diraama afuriif. Tiish. Wallaahi lazim kabbaadidha. Warri miliyoona rabbiin nu baase yaa kee afuu arganne. Waan guddaa wayyaa bar waan xixiqqoolerra sanuu waan gurguddaa wayya. Laa waan mootummaatii fi wanti dhuunfaa garagara nuti ka himatamne waan mootummaa waan ta'eef mootummaa yoo barbaade afuun godha yoo barbaade siidha bakka nuti mootummaa waan ta'eef keessa biraan qabnu sanumatu rabbiin warra ji'a ja'a warra ji'a afurii fa waliin rabbiin na baase. Meeqa jeelii bakka sanii ni baate naman. Nama sigaaraa jechuudha sigaaraa iteemii namaatiin birri afuriin sigaaraa bitatee waggaa hidhamee achi keessa jira. Mee wallahi jee. Diraama afuriitiin iteemii namaa fuudhee sigaaraa suuqarraa bitatee waggaa tokko hidhamee achi keessa jira. Ati awarenessiif sirriitti barbaachifta amma wallahi billahi kan ati amma barsiisaa ta'uu hin dandeettu. Hafuura fudhannee kaanee barnoota guddaa kennina keessattuu warroota kaaba imaaraatii kana keessa argaman baay'ee waan of eeggannoo godhamu hedduu jira. Bakka si dubbifna wallahi si dubbifna ati bakka neetwoorkiin jiru nuu taa'iitiin nu dubbisi. Waa baay'ee sirraa baranna. Laa wannummaan Qaasim barbaachisuuf iyyuu isa dhugaa dubbachuuf baaba amma waan tokko Qaasim nu hundarraa galata qabaa nu hundarraa harka qabaa haala kanaan inni dhufu osoo hin taane nutu waamuu qaba ture. Dhugaa dubbachuudhaaf nutu sagantaa isaa qopheessee sagantaa isaaf malu dhiirri jazaa namaa dagattu dhiiraa miti.
dhiira jechuun surree uffatanii deemuu fi qunxurroo bichaa qabaachuu miti. Dhiirummaan nama jazaa sii oole jazaa ooliif jetti. Aan akka mataa kootiitti jazaa inni naa oole kafaluu garuu hin danda'u garuu gahee koo ba'uun qaba. Kafalus baadhu. Sii galaa miti nama qulqulluu garaa qulqulluu qabu jechuun Qaasim. Warri Dubaay everything guddarraa eegalee amma jalaatti. Saafi har'aan booda maqaa biyya kana wallaahi haga nuti bira ta'e nutti hin kaasin. Obboleessa sodaachisaa akkanaa dhiisi kaati. Bakka bakka fayyaana. Waan siin jedhu dhagayi waan tokko ila. Nu dhagayi boo akkanumaan hin deemini waa'ee Qaasimirra jirra. Bakka waan jechuudha maqaa biyya kanaan kaasin dhiifama rabbumaa jedhi. Bas. Obboleessoo na dhageeffadhu Qaasimi nama biyya gale. Qaasim kana ka waamuu qabu ka gartee kabajaan dhiyeessuu qabu. Miidiyaa irratti osoo hin taane lafarratti dubbattanii namni Qaasimiin utubuu qabu isini. Hinde akkam jechuu barbaadde isaati? Akkam haasa'uu barbaadde? Jechi kiyya sii galee amma waa'ee maqaa reef. Ishii baabaa Nuuraddiin akkam haasa'uu barbaadde namni kabajaan mala namni kun hidhamee galee ulfinna nu biraa qaba kennaa nu biraa qaba nutti miidhamee galee. Sun sirri isin jedhiiti ila isin warri achi jirtan jedhiiti dubbadhu malee maqama biyya amma biyya nu jirru kan hin kaasin. Bataam sensitiif ta'ee jira baate dubbiin. Ayyib dhageeffadhu. Sila yoo biyya maqaan dhoohin akkamiin waa dubbanna biyya san keessatti namni kun gahee isin biraa qaba. Namni kun kalee miidhama qaba. Kootu amma na bira kootu qoye amma yookaan daayirektii WhatsApp naa bilbilimee dafisi barbaada amma akkan siin jedhan namni kun nama kalee gartee isin wajjin nyaatee dhuge nama isa barbaachifna yeroo ammaa kanatti. Kana hin dubbisaan rakkoo nu hin dubbifna amma warri biyya kana keessa waliin jirru hin dubbifna. Noo isin qofa osoo hin taane miidiyaa marra wal geennee waan qabatamaa tokko waan argamaa tokko godhuufii qabnaadha. Yoo biyya san illee baasuu taate gara kamiinuu haa ta'u akka inni gartee hojii biizinasaatti deemu akka inni dalagatu akka inni ol jedhu godhuu qabnaadha. Garuu maali rakkoon keessan bakka yaani waan san namaa godhuun feetan isin ijoolleen keenya keessaa ijoolleen arsii kun bakka namarratti waan namni namaa godhe maaneej godhuu feetan balleessu. Ani akkasitti barbaadu nama kana guyyaa qabdanii asitti bakka asii bilbilaa. Wayye shi galatooma hundi keessanuu rakkoo qabu argeeraan dubbii kaasoo irra dibuu edda argeeraan. Kaasa laa anamma maaliif beeta atama karaatti deemtu waan argeef maaliif wanni kun lafumarratti namnis hin jira namni waliin jiraataa ture baay'eedha. Hedduun namaa taamootu inni illee hin beeka haala jiru waan jiru keessumaa haasa'u caalasaa fi asirratti haasa'uun faayidaan qabu. Yaa obboleesso wal shafantanii namni kun jazaa isin biraa qabaa teenna ijoollee teenna taarsii waliigala arsii sikkoo mandoo biraa jazaa qaba. Anin dubbadda dhugaa isaa gabbee yoo isin daftanii guyyaa hin qabne. Wallaahi. Obboleesso namni ajjeesu jiru. Amma bakka fayyaanaa ta'a bakka kaasoo. Jabaadha bakka. Hundi keessanuu baabitti rakkoon qabu yaadaan nu bira dhaabattanii turtanii achittis agabaanis dhagaa turre namni hedduu qaamaan dadhabuu malee yaadaan namni nu biruma jira. Namni nama ofii badaayyuu hin jibbu. Gaafadhu haadha eenyuti mucaa kan keessan bannaati. Haadha Asmaddiini. Haadha Asmaddiini dubbisime sitti hamdi dubbisaa ture ani wallaahi billahi. Osoo ati mahin guyyaa shan. Maa viidiyoo kaasii jedhii isaaf jettanii maa akkas jettanii namni viidiyoo isaafin kaasii jedhanii isitti erganii isiin viidiyoo kaasii isaafin aan jettee sagaleen deefnee fi majallise hin beeka akka haadha manaa isaa taate. Maaliif angara nyaatummaa isaa qabu lafa kaa'adde gartee osoo inni achillee nafe viidiyoon sun naa seenaadhaan. Wallahi waa ilmi namaa godhu. Alaikum assalam. Namoonni baay'een galatooma rakkoo qabu saafisha baay'ee si galatoomfadha wallaahi sagalee nu ta'a turtanii wanni hundinuyyuu billi maal ta'eef dubara deebisa keeku innaa akkas saafisha wallaahi baay'ee si galatoomfa
fadhaa baabitti illee atillee baay'ee sagalee nu ta'a turtanii haa ta'u biyya san keessatti sagalee namaa ta'u miti naa bira dhufanii nama laaluun xiqqoo hin ulfaata. Alhamdulillah wallahi si garuu viidiyoo akka baay'ee sheer na godha jira ilaalee ture baay'ee natti dhagame. Baabaan Nuuraddiin si bira dhufee Wallahi galatoomti dhufuu hin danda'u maal dhufa isaa miti haati manaa tuuta jiraate dhufuu hin dandeettu. Anama haadha manaa kennitti viidiyoo kee sheer godhanii jechuudha. Kaasi jedhiinii saafiin viidiyoo kana kaasuu qabaa. Isiin na dhufnaan bilookii haa godhu waa callisuun beekne garuu laaleetuma callisee sagalee isiitii fi barreeffama illee. Maaliif nama kabajaa qabuu fi isii waan an godheef kana ayyoo akka carraa ta'ee rabbiin achitti si baase. Ummanni sagalee haa ta'u waan jedhuu fi gartee gara nyaattinnaa qabu osoo waa dubbadhu himimmaan narraa bu'e isii galee. Ani sa'aatii himimmaan buusuun beekoon jaaladheetii miti. Namni kennan beeku malee. Kanaaf waan akkasii. Waalaikum salaam. Assalamu warahmatullahi. Kingi Kamal. Qasimo abboo baga rabbi si baase habiibii baga rabbi si baase. Amin 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 amin. Amin habiibi. Akkami nagaami? Wallahi nagaa galata rabbi. Yaa Allah yaa Allah. Amriin hin jajjabaatte obboleessa akkamii bannaati maaltu jira hundi keenna bari kallattiin garasuma. Yaa amriin hin jajjabaatti garuu ka inni guddaan rabbiin yoo gaafa yoo duraati jazaa qabaatte homaan taatu rabbi bira jazaa qabaannaa ima baata. Dhuga. Inni guddaan keeziiwwan dhuunfaa baay'ee ulfaata haa ta'u miti keezii mootummaa. Mootummaa waan ta'eef rabbiin akka tasaa ta'ee afuu keessa argadhee ture. Haalli jireenya biyya ormaa baay'ee ulfaataa garuu ammoo adeemsi jiru of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha biyya san keessatti. Alhamdulillah ala kulli shee himannaa qaama mootummaa waan ta'eef afuu argadhee an akka carraatitti warroota ji'a jahaa ji'a torbaa waggaa hidhaman waliin rabbi na baase. Nama meeqaan baasa nama warri dhimma kanaaf hidhamtan? Nama 11 at least nama 11 sabni biraa baay'ee jira sabni keenya 11 nama hedduudha baay'ee waan kanaa hidhamee warri achi keessaa fanni akka jaalayyuu billee keezii biraas xiqqoo dabalata qabaanatti fakkaata. Sirre bannaa wal agartanii qaamaan isaan bannaati. Inni faa gara ji'a jahaatiif deemaa xiqqoo keezii dabalataa qabanatti fakkaata. Keeziin mootummaa miliyoona 50,000 hanga miliyoona 20,000tti ji'a jaha keessa bahuu dandeetta. Ji'a jaha fixee waggaa tokko ta'uu danda'a. Afuun dhufuu danda'a bahuu dandeetta garuu bareeda beektaa yoo waan mootummaa ta'e. Mannuur waleensoo agartee? Maammanni waleensoo ani guyyaa lamaa wal jala dabarree guyyaa lamaa iddoo ani irraa bahuu irratti na jijjiiranii turan wayititti nu har'a bakka san jijjiiramnee inni guyyaa lammataa dhufe. Inni akkasii iddoo qabatee jira garuu manni iddoo hidhaa mijaa'aadha xiqqoo bareeda waan jedhu iddoo bareeda seeneera. Yeroo jalqabaatiif turtii duraatti tun taane malee amma bakka bareedatti hidhamee jira. Anyway namoonni baay'eetu hidhama obboleessa kiyyaa piroofeesaratu hidhamee jira achi keessatti paatileetii hedduutu achi keessa jira saayintistoota meeqatu achi keessa hidhamee jira beekaa jechuun hin jiru wallaala jechuun hin jiru. Seera biyya si xiqqoo cabsinaan namni ima hidhama walumaa galatti jechuu barbaadetti. Amma kama Mannuur waleensoo kun akka yaaddutti ka mootummaati. Gara biyyaa galchammoo akka yaaddutti hin baay'atee addaati. Wallahi kana seera isaa ittiin himan irraa hin beekne nuti afuu argannee akka tasaa ta'ee mootummaan biyyasii gannu dhiisuu hin dandeenye. Nuti booda hin bayaaf hin bahu sun rabbitu beeka garuu garuma irra caalaan galumsuma amma akka amma seera mootummaa haaraa baasetti. Amiin amiin amiin. Galumsuma natti fakkaata ayyuubi nama warra ji'a jahaan booda akka galu itti himamee jira.
Dheeraa qal'aa sanii dheeraa diimaa tokko. Faatu. السلام عليكم. إريا مكينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikum كاسو assalam. بقى ربي نجان سباس اللي بقى ربي يباك هتيجي سجل نجان مال قراني بقى قلت راني ثم ولا يبيسو آمين 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 آمين. كم جرت أمامي؟ إيه بريد يا. مال قونا أنا ما نيوكاتي ليس باني ربي خير يا في أبو جبان قبضه. بيجي فيها كفر اللي هو تاتي جبان قبضه maal godhanii miti wallaahi rabba laaffisu guyyaa tokko bahee himajaa wal argina osoo jennu biyya buute argina biyyatti illee rakkoon qabu yoo rabbi nu fide dhumnee wal argina akkamree maal fakkaata fayyaan kee si dhukkuballeedhaa turan warra hidhame keessaa si maaf hidhaa ture والله إيه بريد يلو جل قبا ساينسي وين أتكلم ترى فولي أشي كيسان. yaa akkas jennaan baay'ee tokko namni wallaahi namni muluuni waluma ga'ee waan kan kee dubbatan cinqama asmii qaban xiqqoo saayinsii waan qabuuf foolii namni heddummina waan jiruuf yeroo jalqabaa xiqqoo torbee tokkoof achi booda immoo nagaa tare alhamdulillah waan hin dhukkubne hin baratte galata rabbi. hin baratte boora balaafisu muluma kennatu sanana fakkaata araa godhamaan taano rabbuma jira tara'aanii wanni martu ifama waliin waa dubbadhu takkatti Namatti dura jira ifa. Muhammad. dubbadhu lamas mootii qabadhan saafisha qaasimii kanaan gooddanya bannaati tasuma asirra Hin beekaa isin galchaame ani waan beeku waliin nan naqabar. isuma dubbisuuf seeneeyyu nama biraati miti maal taate akkasii saafisha mootii qabadha Innu xiqqoo yeroon qabu xiqqoo ma beekaatuma haatu dubbiftaniif tursiise. Namni biyyaa kun yeroo baay'ee amma sa'a kana biisiidha. Yoo kaan namoonni dubbisuu barbaadan rabbi nagayaan nu galchee jira. Mana hidhaatti illee akka dubbisnuuf yaalii godhaa ture. Hin danda'amne seensisani saafii kun namoota baay'eetti iyyaa ture. Baabaa Nuuraddiin fa'aa wal finnee wal lolaa turre. Abu Muraadiin akkasii wal dura dhaabachaa turre. Haa ta'u malee alhamdulillahi ani seera biyya san illee wallaaluu osoo hin taane dhiibbammaan garaagaraa godhamuufi. Alaa kulli haal tarabbi fedhe ta'ee jechuudha. Tarabbi fedhee biyya galuu taate homaa miti. Biyya galuu jechuun waa tahuu miti. Biyya abbaa isaati. Biyya abbaa isaa galee homaa rakkoon hin jiru. Biyya inni barbaade biyya inni deemuu fedhu yoo inni biyyarraa ba'uu fedhes jirra. Inshaallah makkatal mukarramaa keessa galchaa jechuudha yoo rabbiin gartee inni fedhii rabbiiti. Fedhii rabbiitiini kaabaa jala salaattaa biibi. Inshaallah biiznillaahi ilkariim rabbi haa mijjeessu. naa godhi saafii amma tun biyya akkuma rabbii jirti mee bakka nuu soqe achitti amma garas dachaa irra fuulli garas laalee Warra Dubaay asii yaasodhe warra Dubaay lafa balleessitan jechuudha ta'a. abboo rabbii keessa taadhu jaalala walii qabnu Biyya gale kana wayya. Takka waan walitti qabnu gaafa deeyni uummata galchaa jettanii inni gayyaatanii dhugaa walitti himtanii akkasii qaasimiin dubbisaa inshaallah qaasim basma waan fakkaata yesuuf darabiyaa umraa ergaaf jedhee yaadee yawwala. Muhammad Amin. waa'ee jirta qaasimu Baga jiraatte kami? nagaa kan baga nagaan baate kan Amin 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 amin. baga nagaan rabbiin si baasee nagaan illee si galchee saafii kan illee sirraa wal qixa baane saafii afuwan kan gaafa tokko suuraa kaasiin jedhee wannoo sin jedhee ture. Fixarre. Afoonaan illaa yaa isin baraan koo an qaasimiin isin caalaa jaaladha waan ta'eef anakkiin natti naarreen beeka baay'ee. Maaliifi bakka nama tokko tarii ati haasa'uun waan kee ibsachuun waan keeti. Imimmaan immoo osoo nagarre sirraa bu'uu waan tokko ani viidiyoo dalage abadan dileetiin godhu akka namni 70 dileetii godhu san akka fedhetti haa waraabamu poostima godhaan. Ciao. Suuraallee kaayyuu barbaadnaan hima kaaya. Yaa rakkoo qabu saafisha galatoom hundi keessanuu baga nagaan baate warri jedhaan warri miiseejii naa barreessaa turtan karaa keessaa iimoodhaan nagaamataa turtan maa baddeettanii akka carraa jala kana jiraattan naa galatoom ashiniin jedhaa nagaumaa
دكتور صافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كم نجاة. فيا قاسم ديمو بربادا كلتي وانكريسا بقى بعد جيتري. اوكي كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صافي بيتا مرتقوتهم بيتامي. ها مرتقوتون جيمي نرتي قبضي بيتا وسو جيمي كان قبض يرغو ودوان التيم كرا وسابيتي وسو تيمو نرتي قبضي maaltu walitti isin fidare si murtii guutoolleen hordoftoota adda qaba maa si galche no hordoftoota adda qabaachuu osoo hin taane fakkeenyaaf amma guyyaa san fakkeenyaaf asli na bira dhufa haati faaxee si bira dhuftii akkasii walii galle beektaa maa aslii fi haati faaxee bakka lachuun na itti bakka lachuu dhaquu hin danda'an ka taayimiin illee sa'aatii tokko ta'ee deebii takka taayimii jijjiirii jedheen na duuba qabatee beektee amma nuti nama mana hidhaati galee ila mana aslii dhaqi sirreessa anamma waan kana sirreessuu hin danda'u nuti amma nama wagji'a meeqa dhabne gammachuun dubbisaa irraa rabbi geemii keessi haa milkeessu nuti si bira dhufnaa murtii guutoon beeynu ati hordoftoota kee bichaa qabadhu fakkeenyaan amma gaafa geemii qabadde san qaasii mafaa dhufee waanaa kenne hireen teetee waada gadheeyyuu dhiifama waliin waada gadheeyyuu qaasimiin ni eebbisadhee ol seenne ka geemii tanan afaanirra na jira dhiifama guddaa ikkoo anuu san sitti aaree bar dura isa eebbisuu wallaahi afaanirra na jira isa eebbisa jedhee tura jalqaba turee dagadhee ta'a geemii sun afaani na baatee dhiifama guddaa naa godha qaasim salaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو؟ جرتا حبيبي أكمل. إيفا ما نقول والله وسو إسني بسجد أول شيء تيا تنجر كوا عنسي إيفا ما قدر إيفا ما نقول. ركون كابو حبيبي جيمين اللي ورانا معامل اللي يودد اللي كباتني جرتا فردفتو تأورمو غرو ولي كابدني والجلا سامون انتو غرو دقيقة اللي تاتو mana doktora deemtee osoo walirraa siffattanii baay'ee bareeda yoo namni si qarqaaru barbaadu isa qarqaareef si biraa nafu si qarqaara waan ta'eef inshaallah du'aa godhisu. yaa inshaallah wallaahi baga isinillee baga rabbiin nagaa gana toofi anillee baay'ee tursiisuun barbaadu qaasim kiyya dhiibbaa taasifnee guyyaa tokko isi waamna inshaallah silaa warre Dubai kun beeyta nurratti hirmaatta jedhani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. بقى ربي نجام بيوتي تسجلش بدو كمان نرى بقى ربي سجلش بقى ربي نجان علي في روتني في ما تيجي تسدبله وني مرتو تا غاف وان دلغاني ما ارغتني والله يرى اياني وانو ياني ولا ارغتي ولا بدو سي كمان نرى بقى ربي نجام ما تيجي تسجلش kasiti sabi kan mata anse carra tokko shurrubbe kana sogal chete bilazari dhanatti fakkaata qaata tokko barreeffata taani ammoo keessa si barreessa ture lakkoofsa kee qaxxee taamamee jalana kaasii fi anda wala Assalamu alaikum warahmatullahi maal bilaadarin jalan bilbiluu firee maal gara tokko irra Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum assalam sanyi obbola baga rabbi nagaa hani simbaase haalati baga rabbi nagaa hani simbaase baga rabbiin waa hundaa jala isin dabar wallahi wa billahi wa tallahi kaleessa rafeetiniin namtichi fayyaalessi sun eessattiin bade jedheetiniin gidduu kana gaafa saafiin bo'us argee jira wallahi amantani amanuu baattanii manaa baanin ani Itoophiyaattiin galeera jettee silkii sii dawwala silkii keetis hin qabu garuu obbolaa hin qabna waliin beeynu barnuti ijoollee wali gurgurrannee laafii irratti taphataa turreerra yeroo hedduu achi haala sin beekuu nan beektu wabillaahi watallaahi silkiidha yoo bilbiluuf Itoophiyaa jira naan jedhe subhaanallah amma saafii jala argeennaan dalagaa qaba dalagaa dhiisee as taa'aa jira aboo baga rabbii si baase wallahi rabbiin kaate wallahi assalaamu alaikum hiikkaan tuni hiikkaa kayri marti taqaras jalaa hidhamtellee itti sii hiikkamtu rabbi sii haa godhu abboo wallahi
Rabbi farrajatti sahabaatu. Asii baga rabbi nagaan si baasee baga gammadde siin jedha wallahi bahu keessatti baay'ee tokkoon gammade. hundi keessanuu Kanaan dura kan isaafiin hojjete tokko irratti hin argee wallahi baay'ee tokko booyaa ture garuu waan hundaafuu nagumaan biyya ofiitti galuun guddaadha beektaa baga rabbi nagaan haala alii keetti si galchee siin jedha wallahi simaan argeetin seeni. hundi keessanuu warri jala kanaallee baga nagaan baate. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan galteen baga rabbiin nagaa isin baase. Amiin. Amiin 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 amiin. Mangistii nama bannaati be silkii keellee ani aga dhiyoo dhagayeeyyu. Hundi keessanuu warri jala kana jirtanillee karaa mana saafiitiin dhuftanii carraan arguu ol baatanii na dubbisuu dhabdanii jala kanaan naa barreessaa ta'ellee hundi keessanuu nagahumaan bahee waan takka hin miidhamne galatooma hundi keessanuu galatooma hindi ooroo rahiima isin argaa jira warra barreessaa hundaa dubbisaa jira galatooma baay'ee naa galatooma wallaahi nagahumaan bahee. Hayyee warra olboo barbaade ol galchaa haga salaanni zuurii ga'utti koottaa duudaa dubbisaa bakka. Namni hundinuu ishee warratti godha yoo inni yeroo qabaate. Wa alaikum assalam. Saafii jirtu nagaame. Fayyaa akkam? Haga nuu jiraatte. Baga nuu jiraattan carraa shamarraniif kenninaa hundumti keessan koottaa seenaa Mustafaan dubbateemi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kaasuu lubbuu. Wayyee durbitti. Baga nagaan baate qaalii baga rabbi nagaan si galchee. Carraan ka shamarraniifi. Amiin 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 amiin. Wanti martuu beeytaa uumaa miti caalaan naga ta'uu baga nagahaan baate dhugaa rabbiitti beeytaa. Shurrubbeen kun mataa na nyaate silkii isaatiin haa ta'u. Carraan ka shamarraniiti ergadhaa shamarran hundumti keessan. Singal shabakka amma guyyaa takka nama waliin qabnu bara achi keessa jira malee inni illee mijaa'u beektaa achitti obboleessa obboleetti zarii maal jechuun hin jiru. Meebi darbee yoo al takka takkaan namaa bilbile malee namni namaa. Kaleeliin akkami argise akkuma tasaa jala gaddeemeeti argee suuraa kan kee argee jala gadseenii beeytaan shurrubbee kanaan hin beeyne lamuu isa dubbiseenii ture. Saafii kanaan lagaa hooyi nagalchiire saafii achi asirraa boo argee yoon jalqaba beeytaan dhageenye. Galatoom wallaahi. Baga nagaan baate zarii kiyya sin jedha inshaallah. Amiin amiin amiin. Saafii bakka yeroo biraa bee baay'inaan wal bira teessee taphannaa bakka ishee diqoo biitii. Bakka yeroo barbaadan uummanni kee si jaalataa uummanni kee maalimmoo qaasoo namni baay'een jala kana argataa jira. Waalaikum assalam. Jaalanne. Yeroo kennii fi kootu yeroo biraa ishee. Waalaikum assalam jirtu. Ishi rakkoo qabu amma firiidha kana. Namna jala jiru kun guutuun nama 150 ergatee nama kana mara bakka takka biqilchuu hin danda'amu. Dhagaa jira dhokoona dhageettii kun. Jaalala jala kana jira jaalli qabsoo. Maal jechuun maal dhaga'u jira. Garuu viidiyoo wanni saafii argee ture gaafa takka giraana gali wallaahi gaafataa ture nama hedduu keessallee. Haadha hunda ol baga rabbiin nagaan si galchee baga nagaan si baasee. Amiin amiin amiin. Amiin amiin. Maqaas waliin mallattee galtanii Muhammadin Lengaleemi. Maama kami? Nata haftee keessaan geeffannaa yeesaa fi nam galchee akkaash. Maama jedhoo. No nama galchu Qaasim jarjaraara. Yeroo inni sa'aatii qabutti isinii dhiyeessee gaafadhee inshaallah hundumti keessan soorii maalees. Qaasimis amma. Okay, galatooma hundi keessanuu maaster jaalalaallee jala kana jira hundi keessanuu yeroo biraa deebinee waliin taphannaa fayyaa naa ta'a wallaahi nagahumaan bahee yaa wayiidhaa jechuun maqallaalee waan ji'a lamaa wayiiti homaa miidhamni hin jiru. Badii guddaallee waan hin jirreef waan nu baasaniiranii nagahumaan bahanii hundi keessanuu yeroo biraa deebinee waliin taphannaa. Abboo salaamu alaikum ani kaleessi yaadadhe hundi keessanuu akkam wallaahi kaleessi gaafadhe kudura rabbii Nuraddiin Babba. Waalaikum salaam. Biyya kale naan jedhe kaleessi gaafadhe wallahi dhimma suudii turee faarratti achi seene. Saafila akkami? Nagaa fayyaa.
Jirta bibi. Dhugaa dee guyyaa gaalee nama guyyaa akka 3 Maka jiraatte kama labba maal taate maka rabbi nagaa si baasan bari waa hidhaan dhagenne. Biyya hambaa biyyuma hambaa si affeer. Irra caala nagaa hangaluudha. Nagaa hangaluudha biyya ormaa biyya ormaati. Inshallah akkas maaster walitti deemna guyyaa jaalataara mana isaanii miliki Qaasim miliki Altee bardama nama namoota qabu nama kabajaa qabu wallahi saafi Qaasim jechuun wallahi maashaallah dha. yoo inni miliki malee uummanni mirga tabara kubbaa dhabne galgala yoo haa ta'u sa'aatii barbaaddanitti akka isin dubbistaniif keessummaa kabajaa goone dhiyeessinaa jechuudha. Tolee yaa uummata keenya nuti nama qulqulluu boonya malee nama asuma agartee haqqii namaa nyaatuuf hin boowwan. Qaasim jechuun nama qulqulluudha wallahi. Qaasim baay'ee jazaa na biraa qaba. Yoo hedduu nama ani wajjin mari'adhu keessaa tokko. Antee saafi bakka nama illee Nama boojjisuu biizinesi biyya ka oofaa amma. Saafi. Antee sobdeetu nama boojjisaa jirta miidiyaa kana arbannaa saafi wallahi maashaallah. An biizinesa kiyya ka duraan Dubaay keessaa qabu. Eega inni gara biyyaa galee. Saafi. Gumaa san yaafataarta takka takka. Gumaa kam? Warra Dubaay jiru maa tuttuqan tuttuqini. Sila boo anka jedh. Aranan tuqin saafi. Jedhamee saafila. Yeroo tokko carraa naa kenname saafisha. Aboo waa wayinatti fideera. Yaani moo? Lakki waa wayinatti fideera akkam godha. Maaliin? Ubeeffaa raa saa shan sadii raa maali wanna kana? Wal fakkaataa tuqi wal fakkaataa. Maa walitti hin deemu ka harkaan tuttuqa. Harkaan tuqa moo akkam godhan? Eegaa walitti hin deemu kunoo sadii shan kubeeraa hin socho'u ka. Okee irra gadhaawani akkamani? Maaltu jira jalaan barreeffamni ka jiru accept waan jedhu jira yookiin conform waan jedhu jira. Waa takka wanni accept jedhu takka hin jiru waan sadii jira duraan waan takka walitti harkifnee walitti galchinee banama. Garuu haala jijjiirame malee haaluma san isii galee wanni kun. Haala jijjiirame laa. Yaali mee yaali. Yaa Rabbi yaa Allah maadiri yaaki. Qubee walitti galtu lamaa walitti harkisan moo akkana moo wal biraan dhuftu kaa ta'eef. Yoo amma okee irratti godhu. Okee godhime waan ta'e haa ta'u. Abboo waan ta'e haa ta'u jennee booda uummata waan sagalee ta'uu hin dhabaan kalli. Yoo an amma akkana godhee. Allah gassaa banne. Haadha wayyattee balleessitee ibsaa jiru. Deebi'ee jira. Warningii na kenne wallahi. Warningii isa dhumaa na kenne wallahi. Maali wanni akkanaa kun eessana dhufe namatti suuraa kaasee arguu qabe. Mee duraan haadha faateetu nutti hima amma haadha faateeti wal lollee sababa obboleessa isii. Hin sobdi malee bara hin jaallattu akka namni obboleessiitu. Amma eenyutti ergina mee? Amma eenyutti erginan jee ba duraan isi anka amma duraa tokko isitu iyyuu natti agarsiisee achuma walitti harkise. Gara laafoo xeri gara laafoo. Anaaf gara laafoo meeshaa fi waliin qabnu Nuuraddiinitti ergaa qo'e. Nuuraddiinitti ergadha jedhe
nutti haimu abbo akkam gooni walitti harkisa waan kana bifa jijjiirateera hin beeku annatti asimi yoo beekte adeero irrallee ba'uu namatti